Waggoottan darban keessa furmaata hojii dhabdummaa kan ta'aa dhufe waldaan gurmaa'uun beekumsaa fi ogummaa qaban walitti fiduun waliin hojjechuudha. Kanaaf immoo inisheetiiviiwwan mootummaadhaan bocamanii hojiirra oolaa jiran dargaggoonni waldaan gurmaa'anii hojii garaagaraa irratti bobba'anii galii akka cimsataniif haala mijataa uumaa jira. Godina Arsii Lixaa magaalaa Kofaleettiin dargaggoonni inisheetiivii horsiisa lukkuu irratti waldaan gurmaa'anii hojjetaa jiran bu'aa buufataa jiraachuu Faanaa Miidiyaa Koorporeeshinii fi kan himani. Horsiisa lukkuu irratti bobba'ee hojjetaan jira. Kanaan dura hojii dhuunfaan hojjetaa ture. Amma hojii horsiisa lukkuu irratti waldaan gurmoofne haalaan hojjetaa jira. Bara 2017 kana gurmoof miseensa nama 12 qabu keessa 3 shamarran. Killee hawaasaaf dhiyeessinu akkaataa gatii hawaasa hin miinee fi nullee miidhuu hin dandeenyeen gatii madaalawaadhaan naannoo jiranitti dhiyeessaa jirra. የተደራጀነው 2017 ነው። Kan waldaa kanaan gurmoofne bara 2017 jalqaba irratti waldaan erga gurmoofne lukkuulee 800 nuuf kenname yeroo sana mootummaarra kan duraarra fooyyee gaarii qabnaam killee guyyaatti 470 arganna killee argannu waldaadhaaf dhiyeessina yookiin immoo waldaatti gurgurra jechuudha. Hojiin kun xiyyeeffannoodhaan yoo hojjetame baay'ee bu'aa qabeessa nama taasisa. Dargaggoonni waldaan gurmaa'uun hojii horsiisa lukkuu irratti kan bobba'an hawaasaaf killee dhiyeessuun gatii madaalawaa ta'een gurguraa jiraachuu kan ibsani. Kunis tasgabbii gabaa keessatti gumaacha qabaachuu kaasum. እነዚህ ዶሮች ከእንቁላል መጣል ከጀመሩ በኋላ Lukkooleen kunneen killee buusuu gaafa eegalan killee isaanii kana gara cuucii jijjiiruun cuucii 10,000 ol baay'isuuf karoora qabannee jira. Cuucii kana hawaasaaf dhiyeessinee osoo karaa fagoo hin deemin gatii madaalawaan akka argatan haala mijeessaa hojjetaas jirra. ባሉበት ስፍራ ላይ ለማድረስ ዝግጁ ሆነን እንገኛለን። Itti gaafatamaan waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa magaalattii obbo Tamaam Idris dargaggoota hojii dhabeeyyii gara hojiitti galchuuf waldaan akka gurmaa'an haala mijeessuun deeggarsi sheediiwwanii taasifamuu fi kan ibsani. Sheedii nama asitti arginu kuni sheedii kilaastera lukkuuti jedhama. Bara kana hundaa'e baay'inni sheedii kana kilaastera lukkuutiin 7tu jira. Waldaa 7 of jalaa qaba. Waldaan inni kenna kun nama as keessatti gurmaa'e miseensa nama 130 of jalaa qaba jechuudha. Irra hedduun isaanii dubartoota parseetiin 80 warra hafe immoo eebbifamtoota yuunivarsiitii irraa eebbifamanii fi warra dippiloomaadhaan dhuunfaarraa bahan hedduun isaanii as keessatti tajaajilamaa jiru. Bu'uuraalee misoomaa as keessatti jiru. Sheedii kana ibsaa qaba. Bishaan wannoo handi biroosharii kana qabna. Isas qaba. Kantiibaan magaalaa Kofalee obbo Burqaa Gashuuraam inisheetiiviiwwan hojiirra oolaa jiru dargaggootaaf carraa hojii uumuu keessatti tumsa jabaa qabaachuu kan kaasan dargaggoonni hojjetanii galii akka horataniif hojjetamaa jira kan jedhani. Baay'inni lukkuu hedduu ka ta'e sheedii hedduu keessa jira. Gara gadii sanitti sheedii argitanii jirtu sheedii 7tu jira. Asis sheediin tokko jira. Waliigala sheedii 8 kana keessatti lukkuuleen baay'ina gara lukkuu 5,000 ol ta'u as keessa jira jechuun hin danda'ama jechuudha. Godinichatti bara bajataa 2017tti dargaggoota 108 oliif carraa hojii uumuuf karoorfamee dargaggoota 126 oliif carraan hojii uumamuu fi itti gaafatamaan waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa godinichaa obbo Abdoo Hussein kan dubbatani. Carraan hojii seektara garaagaraatiin uumamee jira. Carraa hojii bara kana uumame keessa karaa adda ta'een kan itti deemamaa ture keessattuu inisheetiivoota kan horsiisa lukkuu kan horii aananii kan furdisaa kan booyyee karaa adda ta'een bara kana hojiiwwan hojjetamee fi dhiyeessii faayinaansii kennas bal'inaan bara kana karaa adda ta'een dhiyeessinee dargaggoota carraa hojii uumuun danda'amee jira.